Anaafi kanan turre silaa hawwiin koo ganamaa jaaladheen rakkanne tokkoof yoo bariite kaaniif immoo dhiiti garagara jirti carraan ilma namaa barbaadee tan dhabe nama na gargaaru oliif gammidhadhee bitaa mirgas laalu anoo malan warahmatullahi wabarakatuh ma ayyaayoo yaa jirtu baga jiraattanii viidiyoo kana argitan jedhee yaada amma durallee arguu dandeettanii obboleettiin keenya kun maqaan isii Naa'ima Mustafaa jedhamti. Kan jiraattu biyya Dubaay keessa akkuma si'i mana madaamii keessa jiraatti. Wanni nama ajaa'ibu keessa ammoonni garaa nama gubu keessa dhala lama qabdi ijoollee dhiira lama jechuudha. Ijoollee dhiira lama qabdi. Ijoollee dhiira lamaan kana keessaa tokko gabbahee dhabame. Dhugaa rabbi waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Mucaan kun daa'imni kun maqaa isaa Saalidii Huseen jedhama. Gadi bahee achumaadhaan ol hin deebine achuma hafee rabbi beeka bakka inni jiru. Eessa akka jiru maal keessa jiru rabbuma qofa beeka malee namni irraa beeku hin jiru. Obboleettiin teenya tun karaa miidiyaa isiitii wanni isii ibsattu daa'imman kana guddisuudhaan wanni isiin hin taane hin jiru. Wanni garaa nama nyaatu immoo mucoon tun obboleettiin keenya kun haadhaaf abbaalee kan hin qabne dubbatama. Akkasuma ammoo abbaa manaa isheetiinis kan facaan dubbatama. Rabbi rahmataa godhuuf hundumaafuu rabbi hiree isaanii haa bareechu. Obboleettiin keenya kun mucaa kana osoo dhabde yookiin Saaladdiin ilma isii kan ol dhabde waggaa lamarra kan tareedha. Ani waliin ajaa'ibe jechuudha wallaahi. Dhalli kun hin ulfaata. Akkasuma ammoo dhala dhabdeetiin dhalli isii kun hin du'eef hin jiraayyuu beekuu miti. Akka namattuu iyyuu jechuun namnummaan nagaatu biyya namaa keessa mana namaa keessa waan ta'aa jiru argaa jirtani. Uummata waa takka naasuu siif hin qabne rakkattu rakkoo kan keessi laahuyyuu aramni kun yegguu namni rakkatu nama beekte natti fakkaate. Daranuu nama cinqiti, daranuu nama qabdi. Obboleettiin keenya kun kan boqonnaa galtee ilmaa isii barbaadataa turte baatii sadiidhaaf garuu milkaa'uu hin dandeenye. Uummata keenya uummata qashtii waan biraayyuu illee yoo dadhabne waan biraallee gochuuf yoo dadhabne obboleettii keenya kana du'aa haa kadhannu. Dhiyootti rabbi osoo oliin osoo hin bulchi osoo hin turchin osoo hin tursiisin osoo hin oolchin osoo hin bulchin ilmoo isii Azira haadha kiyya an Azira jedheeti rabbi ifattaa baasu waggaa lamaa olii miti guyyaa lamaayyuu dhala kan kee arguu yoo dhabde hagami cinqamta isii warra dhala qabde sirriitti beektanii sirriitti beektanii isiin takkaffaa gargaarsa hin qabdu ta rabbii malee ta namaa gargaarsa namarraa hin qabdu. Mucaan kun yatiima ijoollee ofii dhagaa baadhattee guddifattee ilmoo kiyya kana miin dabarfadhaa fi jettee kana makka nama bira kaattee yookiin nama bira kaattee amaanaa kara biyya Arabaa deemte jechuudha. Ta'ullee akkaataa isiin yaaddee hin milkoofnee fi akkaataa isiin karoora itti qabattee biyyarraa baate hin milkoofnee fi isii ilmaan kiyya kanarraayyuu waa jijjiira ilmaan kiyya kanaayyuu gadhaaba ilmaan kiyya kanaafuu utubaata ilmaan kiyya kanaafuyyuu ufiyyuu rakkoorra guddadhe ufiyyuu hiriyummaa fi cinqii irra guddadhe ilmaan kiyya akka kanarratti hin guddatin jettee kan nama bira kaattee hin baate garuu isiin kaatte sanirraa wanni isii argatte immoo wanni isiin karoorfattee biyya baate sanirraa wanni isiin miidhamteetu caala jechuudha. Maaliidhaaf qabeenyadhaa caalu duniyaan duniyaa caaltu waa hundaa olitti ilmoodha. Gaafa ilmoon kan kee waa sirraa ta'e gaafa ilmoon kan kee sirraa waa ta'e kan itti dhukkubsatu haadha akka itti miidhamu haadha. Warri dhalee beeka haadha sirriitti beeka warri dhalee hin beekne illee akkaataa haati keenya hogguu nu dhukkubsan nu wajjin taatu akkaataa hogguu nu rakkan yooma sagalee isaanii keenya hin dhageenye waa isaan godhatan sirri bareechitanii beektan ijoollee mana namaadha. Ani waan biraatiif miti obboleessi keenya mucaan diqqaan kun nuuf gariidhaaf obboleessa gariidhaaf ammoo ilma mucaa kana maalu barbaadaa fi dhugaa rabbi barbaadaa fi wallaahi rabbi ammoo Azira jedheetiin ifatti isaa baasu tarii viidiyoo ishee kana sheerii godhaa ijoollee keenya bebbeekamoo ta'an kana akka Aslii fa'a akka Maakii fa'a ijoolleen bebbeekamtuu kana biraan gaafii viidiyoo ishee sababni isaa namni yoo sagalee dhabe jechuudha akkuma dhukkubni yoo himanne dawaa hin arganne san namni illee waan namaasiif hin birmatin namni warri hin qabu. Mucaan tun gargaarsa barbaaddi. Gargaarsa guddaa barbaaddi. Gargaarsa sagalee barbaaddi. Gargaarsa ilmoo isii bira dhaabbataniiti akka ilmoo isiitidha. Haga danda'ameen jechuudha. Kana mul'isuun rabbuma waan ta'eef sababa ta'anii ilmoo kanaadhaaf sagalee ta'anii akka haadha kanaa waliin geessan.
yoo lubbuudhaan jiraate addunyaa kanarra jiraate silaafuyyuu namni turii dafiidha. Ilmoo dhiiraati waa hin dagatu jedhee yaada. Ilma dhiiraati waan ta'eef turii dafii lubbuudhaan yoo jiraate daa'imni kun haayyooti haadha kee harmi kee an azira jechuu isaa hin hafu. Garuu haguma gaafa saniitittuyyuu haati tun chaalenjii isiin dabarsaa jirtu rakkoo isiin dhandhamaa jirtu boohichi isii mi'a arabiffaan keessa gana warra arabiffa dubbisuu barreessuu dandeettan Naa'imaa Mustafaa jedhaan viidiyoo ishee gubbaa kaasee haga jalaa jechuudha waan gaddaati guggubata jechuudha. Haala ishee uummata jidduudhaan natti annoo ta'e kanaaf obboleettii keenya kana rabbiin ilmoo kan kee dhala kan kee azira jedhee qalbii kan kee rabbi haa gammachiisu. Rabbi isii fi fakkaattota isaanii hunda jechuudha. Ka ilmoodhaan rakkate ka ilmoo isaa gariifaa barbe abbaa ilmoo fa'aatu jalaa fuudhee dhossa. Akkuma ilmoon suni subhaanallah dhugaa rabbi ijoollee meeqa ijoollee mana araba abbaa ilmoo dhossee jechuudha. Yoo abbaan illee hin dhossine warri jaarsee ilmoo jalaa dhossee sagalee isii jalaa cuqqaalee haadha meeqatu mana namaa keessa gubataara. Haadha meeqatu mana ummata kanaa keessa guggubataa jira buufaa jira halkanii guyyaa. Silaa rakkoon keenya laakkamee hin dhumatu kaan caalaayyuu kaan jabaataa deema. Silaa namni rakkoo takka yoo qunname ifatti darbaadhaaf abdii qaba. Garuu kan mana ijoollee arabaa kun carraan keenya kun kaan irraayyuu rakkoon keenya kaan haala dabalaa deeman jechuudha. Kanaaf yaada keenya rabbiin dhiyootti isii haa gammachiisu. Obboleettii keenya rabbiin dhiyootti azira jedheen ilmoo isii ifatti haa baasuu fi du'aayii kadhaa fi du'aayii waa hunda laafisti waan taateef du'aayii waa hunda furmaata waan ta'eef akkasuma sagalee tana ta'u ammoo sagalee tana namaaf ta'uun waa baay'ee bareechiti waan ta'eef mucaan kun Finfinnee ka iyyamaa ture. Finfinnee keessatti kan faanni isaa argame garuu gaafa isiin karaa Finfinnee deemtee barbaadatutti hin dhabamne jechuudha. Namichi gaafa san argee jira ilmoo kan kee jedhee bilbilaa fi ture. Umar Rangeen sagalee isaa dhageessifnee suura miisaa qofa poostii godha. Tarii suura san karaa biraatti argatee poostii gochuu danda'a. Kanaaf mucaa keenya kana obboleessa keenya Saaladdiinidhaaf sagalee haa taanu waan biraa dadhabnu du'aayii haa kadhannuu fi haadha tana mimma irraa haa hannu. Haadha tana ayizoosiif jirra homaa yaada obboleettii keenyarra jennee si haa birmanudhaan sakiyyaa isiniin jedha uummata qashtii warri sagaleen kee tarii nama guddaa bira ga'uu danda'a. Sagaleen kee kun piliis obboleettii keenya Naa'imaa Mustafaati sagalee haa taanu. Warri dhala qabdan marti keessanuyyuu hangam dhalli keessa akkasitti dhukkubsuun beektan waan ta'eef dhala muca'oo kanaatitti garaa hin jabaatina. Muca'oo tanaadhaaf sagalee ta'a piliis rabbiin sagalee isiniif haa ta'u hunda keessanuyyuu obboleettii keenya rabbi si haa gammachiisu dhiyootti. Rabbii harkaa qaba hin danda'a. Dhalli kan kee azira jedheetiin ifa siyaa baasu gargaarsa namaa maleettuyyuu jechuudha. Haadha kiyyaan aziraa siinaa jechisiisu. Inshallah kanuma siin jedha ulfaadha barakadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.